deebi'anii hidhamuu dhabuudhaaf waan tikfachuu dandeenyu ni qabna kana jennee of gaafachuu danda'uu qabna jechuudha. So bilisummaa waaraa yoo hin qabaanne injifannoo waaraa yoo hin qabaanne jechuudha gaarantii hin qabnu wabii hin qabnu borullee deebi'anii manuma dhaqanii hidhuu danda'an jechuudha. Obbo Baqqalaa yaadannu Obbo Baqqalaan bara wayyaanee keessa hoggaamii qabne hidhamee ture jechuudha. Hin bahee bilisoomne jennee gammannee hundi keenyayyuu anis biyya galee namni hedduun faayuu biyya gaggalee dhiichifne xiqqoo sirbumatti fa'aa of daganne intifannaa akkamitti tifannee isa jedhu sana irratti waan xiyyeeffannu natti hin fakkaatu ture. Sana booda deebinee maal dalagannee Obbo Baqqalaa dabalatee warreen qabsoo gaggeessan warreen qeerroo eegganaa turan hundi isaanii of koo dabalatee warreen karaa nagaatiin qabsoofnee mootummaa kana amanee biyyatti gale hundi isaallee deebi'ee hidhamee jechuudha. Kuni maal argisiisa jechuudha? Waan ittiin ofittis nu dhabuu argite bilisummaan yookiin immoo injifannoon argamne suni waaraa waan eeggitii ta'e tokko miti waan ittiin tiffannu tokko jechuudha. Warreen hidhaman kana akka isaan deebi'anii hin hidhamne akkaataa itti tiffannu hin qabnu jechuudha. Sana uummachuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf waan argame irratti injifannoos xiqqoo ta'u argannu itti gammaduun gaariidha. Injifannoo xiqqoo argamteen mirqaananii of dagachuun immoo fafaa jechuudha. Gaafa qabsoof jirtu gaafa bilisummaa hin qabne qabsootti jirte jechuudha. Wareegamas mudata gaafa wareegamas mudatullee hadheeffattee gadditee haamilee cabuu qabdi yaannoo cabuun barbaachisaa miti jechuudha. Mee warra Tigraay ilaallu warra Tigraay irraa diinarraa illee tokko bachaa waa hedduu barata. Warra Tigraay jechuudha warra isaan irraa wareegamu namni hagaloora kana hunda gaggeessaa turan namni isaan irraa dhumne isinitti fakkaata nama hedduutu irraa dhufu. Waa'ee isaanii waa'ee warra isaan irraa du'e mamattassee bo'oo argitanii beektu sooshaal miidiyaa irraa. No gaafa injifannoo isaanii qofa himuu garuu garaa isaanii guduffatanii tokkummaa isaanii cimsatanii waliin deemaa jiru jechuudha. Warri ammatii deeffedhanii akkasitti cimanii jabaatanii addunyaan isaan iyyite kuni warra TPLF qofa miti. Warreen yaada garaagaraa qaban warreen wal mormaa turan hundatu jechuudha. Gaafa rakkoon itti hammaattu rakkoo keessa keenyaa deebineet gaafa bilisummaa furanne jedhanii jechuudha waliin dhaabatan jechuudha. Kanaaf Oromoon akkas ta'uu qaba. Rakkoo hin qabnu miti yaada garaagaraa qabna. Maaliif maatii tokko keessatti iyyuu akkuma fuulli keenya garaagaraa ilaalcha garaagaraa yaada garaagaraa qabna jechuudha. Garuu kaayyoo tokko qabna. Kaayyoon tokkichi sun Oromummaa, Oromiyaa fi diina waloo qabna jechuudha. Kanaaf akkaataan itti qabsoofnullee karaan qabsoo nuti itti yaadnullee garaagara ta'uu mala. Garuu immoo galmi keenya tokko. Kanaaf yoo yaadaa ilaalcha garaagara qabaannellee wal jajjabeeffachuu walii obsuu wal danda'uu qabaachuu qabna. Kanaaf diina waloo gaafa injifanne yoo keessa keenyatti ol deebine wal gaafanna ta'a jechuudha. Kanaaf keessattuu warreen ijoolleen qabsoo hidhannoo deeggartan yeroo tokko Facebook kanarra yeroo argu waan nama haasanii jira jechuudha. Warreen beduudhaa isin yoo qabsoo qawwee hin barbaachisu jettanii maal jettan akkaataa itti yaadantu akkas. Kanaafuu gaafa akkas jettan maal goona jechuudha diinoomsaa deemna diina baay'isaa deemna qabsoo gaafa gaggeessinu immoo